Hashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota gullallee miidiyaa torkee oduu keenya guyyaarraa qabannee jirraan oduu dubbisuun kan isin faana turu waan buunna waa beekooti duraan dursa hangafoota oduu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti humnoonni mootummaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun himame. Oromiyaa godinaalee 16 fi aanota 117 keessatti dhukkubni busaa miidhaa geggeessaa jiraachuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa farra riphee lolaa jechuun humnoota leenjisaa jiraachuun himamee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti humnooti mootummaa namoota nagaa ajjeesaa jiraachuun himame. Godina Shawaa Lixaatti fulbaana 2 hanga fulbaana 4 bara 2023 dargaggoonni 4 miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin rashanamaniiru. Dargaggoonni kunneen namoota nagaa fi tuttuqaa siyaasaa kan hin qabne yoo ta'an, namoonni 2 immoo mana hidhaarraa baafamuun akka ajjeefaman maddeen keenya ibseera. Sanbata duraa darbe jechuun fulbaana 2 bara 2023 godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti dargaggoonni 2 osoo gabaa irraa gara ganda baadiyyaatti galaa jiranii miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin qabamanii daandii gubbaatti ajjeefamuutu himame. Namoota ajjeefaman kanneen keessaa dargaggoo Abbuu Taakkalaa isa tokko waggaa ta'u, Abbuun abbaa ijoollee ta'uu fi nama hojii qonnaa irratti bobba'uun maatii isaa bulchuu akka ta'e maddi keenya ibseera. Abbuun guyyaa gaafa sana soddaa isaa waliin magaalaa Shananii keessa erga ture booda gara maatii isaatti galuuf karaa gubbaarra otoo jiranii miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin qabamanii battalumatti ajjeefamanii. Ergasii hawaasni birmatee reeffa lafaa kaasuun maatii akka qaqqabsiise kan himu maddi keenya sanbata guddaa sirni awwaalcha dargaggoota kanaa bataskaana madaala lamitti akka raawwatuuf hawaasni maatii waliin yeroo fudhatee deemu poolisiin hawaasa daandii gubbaatti dachaasuun awwaalcha akka dhorke maddi keenya ibseera. Haa ta'u malee sirni awwaalchi isaanii mana amantaa Pirotestaantiitti raawwatamu maddi keenya ifoomse. Kana malees fulbaana 4 bara 2023 jechuunis wixata darbe miseensonni raayyaa ittisa biyyaa aanaa Jibaat keessatti dhalattoota Guutuu Jabaat kanneen mana hidhaa turan dargaggoota maqaan isaanii Tarroo Tarfaa fi Taayyee jedhaman haala wal fakkaatuun ajjeesuu maddi keenya ibseera. Aanaalee godina Shawaa Lixaa keessatti qabata waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa bobbaafaman yakkoota ajjeechaa fi sarbiinsa mirga namoomaa ulfaataa raawwachaa jiraachuu maddi keenya ibseera. Oromiyaa godinaalee 16 fi aanota 117 keessatti dhukkubni busaa miidhaa geggeessaa jiraachuu biiroon fayyaa Oromiyaa ibse. Godinaalee weerara dhukkuba busaa miidhaman keessaa Wallagga Lixaa fi Qellam Wallaggaa sadarkaa olaanaa akka jiran biiroon fayyaa Oromiyaa ibseera. Akka ibsa biiroo fayyaa Oromiyaatti Wallagga Lixaa Oona Beegii keessaa gandoonni 33 ol dhibee kanaan weeraramaniiru. Dhukkubni busaa godinaalee Oromiyaa 26 fi aanolee 100 ol keessatti miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuunis ibsameera. Akka gabaasa hospitaala Beegirraa argameen namoonni 29 kaan hospitaalichi beeku qofti dhibee kanaan yoggaa du'an kan 2,000 caalan ciisan yaalamaa jiraachuu himeera. Haa ta'u malee hospitaalichi sababa hanqinoota dhiyeessii adda addaa qabuun dhukkubsattoota yaaluuf rakkachaa jiraachuu ibseera. Dhiyeessii qorichaa, ifaa mana yaalichaa, hanqina oksijiinii, dhiigaa fi ambulaansii dabalatee rakkoowwan hedduun isa mudatee jiraachuu Daayirektarri meedikaala hospitaalichaa Dr. Birmaduu Mokonnon BBC'tti himaniiru. Qorichi lilmoon kennamu guutummaatti akka hin jirre ibsuun dhiiga lilmoo 300 ta'u asoosaarraa argachuun namoota muraasa ittiin yaalanii fixuus himaniiru. Akka jiraattonni aanaa Qondaalaa jiranitti mana tokko keessa maatiin hundi dhukkuba kanaan kan qabame jiraachuus himaniiru. Oona Beegii ganda Geemii Gabbaa keessa garaagarummaa guyyoota 3 fi 4 hin caalle keessatti maatii tokko keessa daa'imni 2 du'uu maddeen himaniiru. Akkasuma godina Qellam Wallaggaa keessatti dhibeen kun babal'atee jiraachuu maddeen keenya ibsan. Aanaalee Gidaamiitti qorannoo dhiigaa namoota 106 oliif taasifameen namoota 37 ta'an keessatti dhibichi argamu koominikeeshiniin aanichaa beeksiseera. Aanota 117 dhibichaan qabaman keessatti namoonni 160 ol du'aniiru kan jedhu biiroon fayyaa Oromiyaa. Garuu hospitaala Beegiitti namoonni 29 dhibee kanaan du'u akka quba hin qabne himan. Akkasumas namoonni dhibee kanaan qabamuun ciisanii yaalamaa jiranii fi qorichi busaa lilmoon kennamu kan
yookaan wan madaalu akka hin taane biiroon fayyaa Oromiyaa ibseera. Haa ta'u malee dhaabbata fayyaa addunyaa WHO waliin hojjechaa jiraachuu himuun baay'inni aanota dhukkubni kun keessatti babal'ataa jiru yaaddessaa ta'uu akeekaniiru. Dhukkubni busaa baatii fulbaanaa keessa hammaachuu kan beekamu osoo fulbaanni hin seenin garuu lubbuu namoota hedduu ajjeeseera. Haaluma kanaan uummanni Oromoo of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu akka qabus dhaamamee jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa farra libee lolaa jechuun loltoota leenjisaa jiraachuun himame. Yeroo garagaraatti maqaa shanee jedhuun ilmaan Oromoo dararaa kan ture mootummaan maafiyaa Itoophiyaa gocha isaa kanaan osoo hin milkaa'in harkaa fashalaa'us uummata Oromoo garuu dararaaf saaxileera. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee bakka addaa Dhagaafillee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Guntaar jedhamu keessatti farra libee lolaa jechuun namoota baay'inaan 2,000 ol ta'an leenjisaa jiraachuu maddi keenya ifoomseera. Haaluma kanaan aanota adda addaa fi gandoota godinaalee Oromiyaa waboon keessa socho'u hunda keessatti farra libee lolaa ijaaraa jiraachuu maddi keenya nuuf mirkaneesseera. Kanaafuu uummanni Oromoo hojii badii mootummaan biyya bulchaa jiru dalagaa jiru kanatti dammaquun nageenya isaa akka eeggatu maddi keenya ibseeti jira. Hayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduun keenya kan guyyaa irraa kan agarsiisu ture oduu dubbisuun kan isin faana ture ana Bunnoo Waabeekote. Isinis qophiilee keenya afan biroo wajjin turtii gaarii jecha toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe akka gootan isin affeerra.